Akkam jirtan hordoftootaa fi jaalattoota yuutuubii Gaaddisa Barnootaa fayyaa keessan jechuun barbaada duraan durseeti. Naga kooti ani isinis naga qabdu jechaa gara har'a tooppikii har'a qabannee isiniif dhufettiin darba. Har'a qabaddee kan isiniif dhufee boqonnaa afuraffaarraa jechuudha. Paartii afuraffaa fi boqonnaa kanaaf isa dhumaati goona. Keemistirii kutaa saylaffarraa chaaptarii afuraffaa yookaan yuunit 4 paartii afuraffaa jechuudha qabaddee kan isiniif dhufe. Paartii kanaan kan waliin ilaallu eessarraa kaafnee jechuudha. Riipireezentaatiif elementii achirraa kaafneeti kan waliin ilaallu nafaana bu'aa jechuun barbaada. Maal jechuudha riipireezentaatiif elementii jechuun kan jirurraa yookaan riipireezentaatiif elementii jechuun elementoota warra S bilookii fi P bilookiidhaan dhumanii jechuudha. Representative element jechuun also is known as what the main group of element jechuudha. Main group eenyu fi eenyu jechuudha. Groupii warra A jedhamusan jechuudha. Warri groupii A dhaan bira kaa'amusan hundi isaanii maal jedhaman jechuudha. Main group yookaan representative element jedhaman jechuudha. Representative elements are elements which is group A up to group 7 hanga group 7 tti akkasumas group 8 exception dha qabdi malee warri kun incomplete group dha jechuudha. Warri fakkeenyaaf isaan hanga kana faana qabsiise jechuudha. Isaan hanga kana keessa short nootii bareedaa jechuudha kan walitti laaqamin isiniif qopheesseetiin jira. Mee sanitti yaada barru san keessaa isin agarsiisu adda isin baati jechuudha. Hanga kana keessa wantoonni mee hin qabachuu qabdan wantoonni as keessaa isin hubachuu qabdan maal fa'aa akka ta'an tooppikii kana keessaa konfeetiin qophatti isinii kaa'ee akka isinii galuutti jechuudha. Inni kun maaliif miiksii walitti goggodhaa hedduu yaada ifa ta'e isiniin hin kaa'u jechuudha. As keessatti wanti isin hubachuu qabdan waa meeqa kan jedhu tokko dinarraa yoo kaane maal jechuudha riipireezentaatiif element jechuun wantoonni isin amma fakkeenyaaf achi keessatti qabachuu qabdan tokko riipireezentaatiif element jechuun maal jechuudha main group jechuudha. Main group element jechuudha which is consisting of group 1A up to group 7 dha jechuudha. Group 18 is representative ni jedhama. Maalittu isaan kana keessaa kophaa godhee isaan kun incomplete dha jechuudha. Incomplete warra jedhaman jechuudha. Incomplete S and P orbital dha jechuudha. S fi P orbitaliin isaanii guutuu miti jechuudha. S yoom guutuuta yoo lama baate P yoom guutuuta yoo ja'a guutuu baate jechuudha. Kanaaf S fi P isaanii incomplete warra ta'an jechuudha. Warreen garee tokkoffaa A irraa qabee hanga garee torbaffaa A tti jiran warreen main group jennuun san jechuudha. A qoptiin warra A qopha biraa qaban kun jechuudha. Incomplete representative element yoo jedhaman groupiin 8 ammoo exception dha jechuudha. Groupiin 8 amala isaan kanarraa adda ta'e qabdi jechuudha. S fi P isaanii maali? Complete dha jechuudha. Guutuudha jechuudha. Kanaaf waliin haa ilaallu. Wantoonni achi keessatti hubatamuu qabu maal fa'aadha? Tokko electroconfiguration dha. Electroconfiguration these elements have incomplete which groupii tokkoffaa A irraa qabee hanga groupii torbaffaa A tti hanga groupii torbaffaa A tti maali jenne incomplete warra jedhaman jechuudha. S fi P isaanii maali? Guutuu miti jechuudha. Snis tokkoof lama baate jenne Pnis takkaa qabee hanga ja'a baate jenne saniif Pnis ja'a gabbaata Snis lama gabbaataa jira jechuudha. Warra eenyutiif warra groupii tokkoffaa A qabee hanga torbaffaa A jiran garuu warra saddeettaffaan immoo maali? Exception dhatu jira jechuudha. Noble gaasiidhaaf garuu exception dha. Maaliif? Well the representative elements typically have incomplete shell kan qaban yoo ta'u garuu immoo noble gaasiin maal qaba jechuudha? Complete dha qaba jechuudha. Unique property qaba jechuudha. Gareen saddeettaffaanii helium fakkeenyaaf helium yoo ilaalle configuration isii kami electro configuration isii 1s2 dha jechuudha. 1s2 s gubbaa elektiroonii meeqa baatee jira? S meeqa baatu danda'a olaanaa maksimaamii jechuudha. Lama baata. Kanaaf lamaan isaa guuttatee ta'a jechuudha. Kun S fi P bilookiin guutamuun isaa kun isaan kana maal adda godhee garee saddeettaffaa warra main groupii biraarraa adda godhee jechuudha. Kana jechuun innis representative elementuma garuu amala addaa qaba jechuudha. S fi P bilookiin sababa guutuu ta'aniif amala addaati kan qaban jechuudha. Asumaan all the noble gases have complete filled outer P shell and S shell dha. P shell isaanii maali? Completely guutuudha jechuudha. Kanaaf raabsa electro configuration warra garee saddeettaffaa sanii maali jechuudha? Warra garee saddeettaffaa helium irraa kan hafe kana fakkaata jechuudha. Helium ammoo garuu kana jechuudha. Waan S tuudha jechuudha. Achi jalatti millee qabxiileen hubatamuu qaban fi ijootaan hubachuu kan isin qabdan jechuudha. Maqaa gruppii tokkoon tokkooti jechuudha. Fakkeenyaaf gruppii tokkoffaa A maal jedhamti? Alkyl metal jedhamti. Lammaffaan alkyl earth metal jedhamti. Sadaffaan immoo boron family jedhamti. Maatii boronii. Afuraffaan immoo maatii kaarboonii. Shanaffaan maatii naayitiroojiinii. Ja'affaan maatii oksijiinii. Torbaffaan immoo haaloojiiniidha. Saddeetaffaan maal jedhama? Noobel gaasii jedhama jechuudha. As keessatti maqaa kanaa wajji wal qabatee jechuudha. Yeroo baay'ee kan qormaata irratti isin dhufu
kana jechuudha. Warra garee lameen kana sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Gareen haloojinii jedhamu garee meeqaffaadha kan jiru, gareen noobil gaasii jedhamu garee meeqaffaa kan jiru, akkasumas alkaali meetaalii fi meetaaleerziidha jechuudha. Gareewwan warra jalqabarraayis garee tokkoffaa fi lammaffaa, dhumarraayis garee torbaffaa fi saddeettaffaa maqaa isaanii sirriitti qabachuun gaariidha. Maaliif deddeebi'ee qormaata irratti kan dhufu ispeeshaalii haloojiniin yeroo baay'ee qormaata irratti kan dhufu ta'uu isaati. Itti aansuudhaan tooppikuma ripireezentaatiif elementii jala ammallee qabiyyeen kun jira jechuudha. Qabiyyee kana keessaas maaltu akka hubatamuu isinii qabu cuunfee qophatti adda isinii baaseeti jechuudha. Kan inni as keessaa isinii kaa'e fakkeenyaaf isa akka kompleksii kaa'e kana keessatti isinillee kana dubbisanii kan inni isinii cuunfee baasisanii wal bira qabuu danda'u qabdanii. Kanaaf kana keessaa cuunfee wantiin qophatti isinii kaa'e ni jira jechuudha. Ripireezentaatiif elementuma jala ammallee qabiyyeen kun jira jechuudha. Qabiyyee kana keessaa cuunfee kan inni qophatti isinii baase ijoolleen as jalaa akka barataa tokkotti akka barataa kutaa saglaffaa keemistirii barataa keemistirii tokkotti as keessaa wanti ati hubachuu qabdu waa meeqa tokko wantoota meeqa jechuudha. Valence elektirooniidha. Valence elektirooniin maali? The outermost electron involved in the chemical bonding jechuudha. Valence elektiroonii jechuun maal jechuudha? Elektiroonii sheelii irraa gara alaarra jirtuu fi wal nyaatinsa keemikaalaa keessatti kan hirmaattu jechuudha. Chemical bonding yookaan wal nyaatinsa keemikaalaatiin boondii uumuu fi boondii bireek godhuu san keessatti qooda kan qabdu valence elektiroonii yookaan outermost sheelii tana jechuudha. Pattern element in the same group usually have the same number of valence electron. Elektiroononni akkuma paartiilee dabran keessatti barachaa turre elementoonni garee tokko keessa jiran outermost elektiroonii yookaan valence elektiroonii wal fakkaatu qaba. Kunis akka isaan maal ta'u godhe valence elektiroonii wal fakkaataa akka qaban ta'uun san maal isaan godhe amallee keemikaalaa elementootaatis wal fakkaataa akka ta'u godhe jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Elementoonni gruupii tokko keessa waliin jiran tokko valence elektiroonii wal fakkaataa qaba. Valence elektiroonii wal fakkaataa qabaachuun isaanii kun keemikaala amala keemikaala isaanii wal fakkaataa akka ta'u godhe jenna jechuudha. Valence elektiroonii maal inni duraanuu wal nyaatinsa keemikaalaa keessatti qooda kan fudhattu elektro valensii yookaan valensii elektiroonii kana jechuudha. Kanaaf amala keemikaalaa kan murteessitu maali? Valensii elektiroonii yookaan elektiroonii outermost sheelii irra jirtu. Garee tokko keessa warri jiran valensii elektiroonii wal qixa qaba. Akkasumas valensii elektiroonii wal qixa qabaachuu isaanii irraa kan ka'e amalli keemikaalaa elementoota gruupii tokko keessa jiranii wal fakkaataadha jechuudha. Kan biraa immoo paartii san keessatti yookaan qabiyyee san keessatti wanti isin hubachuu qabdan group configuration jechuudha. Kunis gruppiin tokkoffaan alkaayil meetaal kan jedhamu elektro configurationiin isaanii akkana kan ta'e ta'uu isaati. Elektro configuration sibiilota alkaaliidha jechuudha. Marti isaanii yoo sibiila alkaalii fudhattee ilaalte akkanaan dhumataa jechuudha dhumarratti. Kun maali? Outermost kaa'ee jechuudha. Outermost elektiroonii isaanii kaa'ee jechuudha. Warra garee tokkoffaa tiif NS waanidha jechuudha. Raabsi elektiroonii isaa dhumarraa kan fedhe ta'us kana jechuudha. Principal quantum numberiin lama ta'uu danda'a. Inni kun lama ta'uu danda'a. Inni maali? Lakkoofsa lakkaawwite jechuudha. Weela innis natural number. Inni natural number yoo ta'e raabsi elektiroonii isaanii kana fakkaata jechuudha. Gruupiin lammaffaan immoo alkaayil erzi meetaal warri jedhaman san jechuudha. Raabsi elektiroonii isaa dhumarraa kanaan xumurata jechuudha. Warra elementoota gruupii lammaffaa jala jiran fudhattee yoo raabsite raabsi elektiroonii isaanii dhumarraa hundi isaanii maali? Kana fakkaata jechuudha. Gruupii torbaffaan immoo gruupii torbaffaa warra haloojinii jennuun san jechuudha. Outermost electro configuration isaanii raabsi elektiroonii gara alaarraa jiru jechuudha. Maal fakkaata? Kana fakkaata jechuudha. Asumarraa yeroo P'dhaan dhume gruupii kamitti beeknenne S gubbaa fi P gubbaa elektiroonii jirtu walitti daanaa inni. Asiin amma 2 fi 5 tana gaafa walitti daanu meeqa ta'a jechuudha? 2 fi 5 gaafa walitti daanu 7 ta'a jechuudha. Kun maal mul'isa? Gruupii elementii tanaa kan mul'isu ta'uu isaati. Qabiyyee tanaan ammallee wanti isin laaluu qabdanii fi hubachuun isinirraa dirqama ta'e exceptionii jirtu jechuudha. Exceptioniiwwan jirtu especially isin tun sirriitti adda baatee hin jirtu jechuudha. Bakka sanitti asitti fakkeenyaaf sirriitti adda baaseetiin isinii kaa'ee jechuudha. Cuunfee keessaa kunis exceptioniin jirtu maali? Maal jechaa turre? Amalli keemikaala elementoota gruupii tokko keessa jiranii wal fakkaataadha. Guutumaa guutuu constantly wal fakkaataadha. Garuu amalli fiizikaalii isaaniitis baay'ee walitti dhiyaata. Warra gruupii biraa jechuudha. Garuu immoo warri gruupii afuraffaa amaloota isaan kanarraa adda ta'e qaba jechuudha. Exceptioniidha jechuudha. Kunis maaltu adda isa godha? Sibiilota elementoonni gruupii afuraffaa jala jiran elementoota maaliiti jechuudha? Elementoota amala fiizikaalaa baay'ee adda fagoo ta'an qaban jechuudha. The widely very widely what physical property qabu jechuudha. Amalli fiizikaalaa elementoota gruupii afuraffaa jala jiranii baay'ee adda fagoodha. Tokko sibiila, kaan sibiilala, kaan garii sibiilaati jechuudha. Kanaaf amalli fiizikaalaa isaaniitiin adda fagoo kan ta'e gruupii biraa hunda keessa jechuudha. Gruupii afuraffaadha jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanatti immoo kitaaba irratti dogoggora qaba jechuudha. Foormulaa kana kitaaba irra yoo ilaaltan
iddoo san keessatti asitti naaf isin sirreesse malee akkana kaa'ee jechuudha. Inni S2J inni P4J kakkaa'ee jechuudha. Inni P4J kakkaa'ee jechuudha. Garuu formulaan isa sirreeffama kam jechuudha kana jechuudha. Maaliif guruppiin as gubbatti jirtu as lama ida'u lamaan tanaa meeqata afuri. Kanaaf guruppii afuraffaa jechuun gaafa labsinu formulaan outermost electro configuration isaanii kam ta'e jechuudha. Isa amma asirra jiru kana ta'a jechuudha. Lamaan gubbattu tuuqa qabu kana ta'a jechuudha. Kunis very widely physical property qabaachuudhaan guruppii hunda caalaa kan beekame eenyu jechuudha. Guruppii afuraffaa. Fakkeenyaaf as keessaa elementoota guruppii afuraffaa kan jala jiran kana keessaa kaarboonii fudhannee yoo ilaalle kaarbooniin maali? Nam meetaaliidha yookaan sibiilaa yoo ta'u, siilikaanii fi jarmaaniin garuu maali? Meetaaloodiidha yookaan gadi sibiilaati. Asuma keessa ammaa asteenii fi liidiin ammoo gara jalaa kana kan jiran maali? Sibiilaa jechuudha. Kanaaf amalli fiizikaalaa elementoota as keessa jiranii baay'ee adda fagoodha jechuudha. Kanaatu exceptioniidha jechuudha. Amalli fiizikaalaa guruppii biraa yoo ilaaltan akka isa kana addan fagaatu jechuudha. Baay'ee walitti dhiyaata jechuudha. Amalli keemikaalaa isaa garuu completely the same dha jechuudha. Gara qabiyyee itti aanutti yoo dabarru qabiyyeen itti aanu immoo gabatee amaloota gurguddoo gabatee piriidikii ammayyaati jechuudha. Amaloonni gurguddoon gabatee piriidikii ammayyaa gurguddaa afuriitu jira. Isaanis maali? Atomic size yookaan atomic radius, electro affinity, ionization energy fi electronegativity fa'aadha jechuudha. Amaloonni san gurguddoon san major trends in the periodic table amaloota gurguddoo gabatee piriidikii ammayyaa keessa jiranii jechuudha. Amaloota afran kana qormaata irratti bara baraan deebi'ee kan dhufu jechuudha. Hin hafu jechuudha keessaa. Kanaaf diteelii isiniif hin ibsa. Na jala bu'aa jechuun barbaada. Laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Laayik gochuu dhiisuun keessan kun maal nama godha jechuudha. Hamilee nama cabsa. Akka namni hamileedhaan paartii itti aanullee isinitti hin fufne nama godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf laayik godhuun isin duraa daqiiqaan gubu, yeroo hin gubu, waa tokko isin miidhu, birrii isin hin kafalchiisu. Kanaaf laayik godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Waliin jirra. Yaada qabdan koomentii keessa jalatti na barreessaa. Akkamitti kan isin fooyyessu, maal kan isin barsiisu, akkamitti kan isin barsiisu, gaafilee garaagaraa isin qopheessamoo akkamitti akka ta'e koomentii jala kanaa keessan kabajaan isin affeereetiin jira. Itti hafuunu qabiyyee kanaan major trend yookaan amaloota gurguddoo gabatee piriidikii ammayyaa keessatti jiran afran kan waliin laallu ta'a. Qormaata irratti bara baraan deebi'ee waan dhufuuf diteelii addaan isin baasa konseptii isaati. Na faana bu'aa eenyurraa eegallu jechuudha. Isaan kana keessa atomic radius dhaan eegallu jechuudha. Atomic radius jechuun maal jechuudha? Atomic radius jechuun fageenya elektirooniin jechuudha. Fageenya elektirooniin wiirtuu niikuleesii irraa qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf jidduu kana akkuma beektan niikuleesii qabdi jechuudha. Atoomiin tokkoon atoomoota jidduu isaarraa niikuleesii qaba. Niikuleesii keessatti suudoowwan citaatamaa kamiif kamtu jira jechuudha. Pirootoonii fi niwutirooniin kan keessa jiran sanii garuu sheelota irra yookaan outermost kanarra kan jiran maali? Elektiroonoota. Fageenyi atoomiin tokko niikuleesii kanarraa kaasee hanga elektiroonii outermost irra jiru sanirratti qabdu maal jedhama? Atomic size yookaan atomic radius jedhama jechuudha. Kunis garee keessatti maal fakkaata? Guruppii keessatti maal fakkaata? Gaafa amaloota kanneen afran kana qo'attan akkaataan itti qo'attan tooftaa waliigalaatiin jechuudha. Wanti kun guruppii keessatti ni dabalamoo ni hir'ata? Exceptioniin biraa jirti. Laalla wantoota meeqaan adda baafattu jechuudha. Wantootuma sadii qofa adda baafattan jechuudha. Amaloonni dubbannu kun guruppii keessatti ni hir'atamoo ni dabala? Tokko. Amaloonni jiran kun tarree keessatti ni dabalamoo ni hir'ata? Lama. Tarree keessatti exceptioniin jirti. Guruppii keessatti immoo exceptioniin jirti kan jedhu exceptioniiwwan iddootti jiru waan ta'eef wantoota sadeen kana adda baafachuudha jechuudha. Qormaata irra wantoonni dhufan wantootuma sadeen kana jechuudha. Kanaaf atomic radiusiin konseptiinis fageenya niikuleesii irraa atoomiin tokko fageenya niikuleesii irraa hanga outermost elektiroonitti jiru maal jedhama? Atomic radius jedhama jechuudha. Foormii molekiliitii yoo ta'u kana fakkaata. Molekiliidhaan yoo keessa kana garuu atoomiidhaan tokkoon isaa kophaatti isa kakkaa'uu ni dandeessa jechuudha. Garuu molekiliidhaan yeroo keessu kun maal godhu si gargaara? Kaalkuleet gootee atomic size yookaan atomic radius atoomii tokko beekuudhaaf bifa foormii molekiliitii yoo dalayde irra more relatively approach itti ta'a jechuudha. Irra kanaatu irra realityidha jechuudha. Gaafa foormii molekiliitiin keessu akkanaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun atoomii A yoo jedhamtu atoomiin B ammoo yoo kana taate atoomii B jedhamtu atoomiin kunis niikuleesii qabdi. Atoomiin kunis niikuleesii qabdi. Fageenyi niikuleesii atoomii tokkoo yookaan atoomii A irraa qabee hanga fageenya niikuleesii atoomii B kanatti jiru maal jedhama? Atomic radius jedhama jechuudha. Atomic radius yookaan atomic size jedhama jechuudha. Foormii molekiliitiin kun amma foormii molekiliitiin kaa'amu jedhama. Foormii molekiliitiin kaa'uun maaliin isin jee more
riyaalitii akka ta'u akka yookaan raadiyeesii atoomik raadiyeesii isa sirrii ta'e argachuudhaaf yoo formii molookiiliitiin keessee kaalkuleet goote irra sirriidha jechuudha. Mee haa deemnu paartii kanaan qabiyyee kana keessatti wantoonni sun hubachuu qabdan tokko adda cuunfeetiin isin kaa'ee jechuudha. Wantoonni kun yookaan atoomik saayiziin kun yookaan atoomik raadiyeesiin kun guruppii keessatti maal fakkaata tarree keessatti maal fakkaata eksepshinii yoo jiraate inni jiraan jaa yoo hin jiru ta'e ni dhiifna jechuudha. Tokko atoomik saayizii yookaan atoomik raadiyeesiin distance from the nucleus kun asitti illee kan isaanii jira. It is this refers to the distance from the nucleus to the outermost stable electron orbital jechuudha. Elektiroonii gara alarra jirtu sanii fi nucleus gidduu fageenyi jiru atoomik raadiyeesii jedhama. Kun atoomii tokkoof baana hiikkaan isii kana jechuudha. Down the group yookaan gruppii keessatti maal fakkaata malli kun gruppii keessatti maali ni dabala. Each row adds new electron shell. Electron shellii biraa dabalataa deemaa jechuudha. Kunis laal maal jechuudha. Gruppiin tokkoffaan fakkeenyaa fi sheelii tokko kana yoo qabaate asiin gruppiin lammaffaa kan jirtu gruppii kana daawunward yoo deemne sheelii qabaachuu kanatti sheelii dabalataa deemaa jechuudha. Sheeliin isaan akka daddabalamaa deemte jechuudha. Kaan saditaa atoomik saayiziin akkana guddataa deemaa jechuudha. Kanaafuu daawun gruppii gaafa deemnu atoomik saayiziin maal ta'e jechuudha inkiriis ta'a jechuudha. Kana jechuun atoomik raadiyeesiin maal ta'e jechuudha inkiriis ta'a jechuudha. Atoomik raadiyeesiis inkiriis daawun gruppii jechuudha. Garuu across the period gaafa laallu it is what decrease ta'a jechuudha. As moves you right left to right gaafa deemtu jechuudha. Gara mirgatti akkuma deemtuun footoononni baay'een niukilees kanatti keessatti guutanii dabalamaan dhufaa jechuudha. Creating strong positive charge that is pulse electron closer. Electron itti dhiyaatee jiru kana dhiibuudhaaf humni iddoo kanatti dabalamaa deemti jechuudha. As keessatti iccitiin jirtu maal jechuudha. Lakkoofsi pirootoonii fakkeenyaaf himma gaafa horizontaalii kan deemtu atoomii as jiru fudhattee atoomii as jiruuf yoo fudhatte lakkoofsi pirootoonii guddaa kan qabdu ta'a haram jirtu jechuudha. Teessii garanii jirtu tana jechuudha. Teessii garanii jirtu tun lakkoofsa atoomikii pirootooniidha guddaa qabdi. Lakkoofsi pirootoonii eessa jira? Niukileesii keessa jira jechuudha. Kanaaf lakkoofsi niukiroonii lakkoofsi pirootoonii niukileesii keessatti baay'achaa deema. Kunis maaliif gargaara? Elektiroonota qarqara kanarra jiran fuul gochuudhaaf kan gargaaran jechuudha. Kanaaf across the period maal ta'a? Decrease ta'a jechuudha. Atomic saayiziin akkuma irrataa deemu fakkeenyaaf isin tun ni jira jechuudha. Kitaaba keessan irra jira. Fakkeenyaaf kana fakkaata jechuudha. Atoomiin gaafa asiin leefti irraa kaatee garana deemtu maal jechuudha? Irrataa xiqqaataa deemaa jechuudha. Atoomiin gaafa xiqqaataa deemu atoomik raadiyeesiinis faana maal ta'a? Xiqqaataa dhufa jechuudha. Yoo irraan gadee ilaaltan fakkeenyaaf gruppii tokko kanaaf akkatti irraan gadee gaafa ilaaltan atoomiin garana jirtu baay'ee xiqqoodha. Atoomiin garana jirtu immoo baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf si xiyye inni kaayee kanarraa ilaala. Gara inni irra gurraachaa kanatti dabalaa deemu jira agarsiisa jechuudha. Asiinis gara inni gurraachaa kanatti dabalaa deemu jira agarsiisa jechuudha. Xiyyi kun akka isin hin dogoggorsiifne jechuudha. Gara kun maali? Smallest jechuudha. Atomic raadiyeesiin garam dabalaa deema? Gara raayitii kanarraa gara leeftitti as dabalaa. Hanga ta'es garam dabalaa deemu jira jechuudha. Asiin akka gad dabalaa deemu jira jechuudha. Karaa inni kalarii irra qabataa ta'e kanatti dabalaa deemu jira jechuudha. Asiin gara kalarii qabataa ta'e kanatti dabalaa deemu jira jechuudha. Atomic raadiyeesii yookaan atomic saayiziin. Kanaaf exceptioniin hin jiru jechuudha. As keessatti exceptioniin hin jiru. Eenyu irratti? Atomic raadiyeesii irratti exceptioniin hin jiru. Daawuza gruppii maal ta'a? Increase ta'a. Across the period maal ta'a? Decrease ta'a jechuudha. Atomic saayizii waan decrease ta'uufi